duraan itti beeyna waa wallaalle nu sahuu beekaa callifneteen yeroo meeyteenaan geerraadhaan duruu jira ajjeesu galu tirtira dhiirri geerareen kuufne baddaa Oromoo jira. General Artist Umar Sulaiman nama nuti dhugaa dubbachuu irraa barre nama nuti dhugaa dubbachuudhaaf rabbi sodaachuu qoftiin gahaa ta'uu irraa barre nama dhugaa dubbachuudhaan sabafiitiif quuqamuun sirriidha irraa barre yoo jiraate namni dura General Artist Umar Sulaiman nama kana hedduu hero keenya. Yaa goobana kaleessa umamni keessan Oromoon umamne Oromoon balleessuuf isin uumatani Oromuma keessa erga Oromoodhaaf waan tokko hin goone maqaa Oromootiin kursii Oromoorra maal nu gootaa teessa gaafii Oromoodhaa takkattiin deebifne deebiin isii eessa hin deebisa jedhaa kiisii tanaafuu ta'e kiisii mataan keessa Oromoon tokkocha Oromoo kam jaartaa Oromoo kam diigaa waggaa lama ciiftee filannoon gadhufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhattee ganda keessa fiida tasa hin xaarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin baratta malee batii teessan irraa barachuu hin dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessan isin beeynu sirrooytani jennee nu isin amanne Amana kennalee isinii kennanne kursiirra isin kenne Amana kennalee karatti nyaatanii bakkaan nuuf hin genne waan dhufuu hin beeku namni waan dabarseef waan dabarteen beeyne guddifnee gattina akkana nu gootani jennee nuti nayne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne nurraa bu'i jennee warwaachuutti jirra mana jala teenne maal teenne warwaanna buutii lafa buufnee dhagaa lafaa fuunee mataa keessa dhahu amma kanaan booda buutii fi bofallee amanuun hin ta'u duute jenne malee jarri warra biyyee arraabeetiin ka'u ishoo sirba General Artist Umar Sulaiman waa malee miti kakeenye خلين الرخاء سربيخون وانا الرتاجر دبتشاجر سربيخون وانا الروم مني ورمو بيجوا كابو دبتشاجر سربيخون وانا مني كون كلين وقده دبتشاجر جنرال ارتيست عمر سليمان نما حلالة توارك نما دقو نما دقوا دبتو في نما أبا فدين سودان مان كابو جنرال عمر سليمان سودان ربي ماله sanirraa barannee dhugaa dubbachuu eegalle taniin arraantana ummata keenyaaf saaxilu jechu mootummaan kun laaffachaa akka jiru mootummaan kun nageenya eegaa kan jirre mootummaan kun biyya tasgabbeessuu kan danda'in mootummaan kun mootummaa daandii haqaarra hin jirre ammallee amala viidiyoodhaa hin dhiisin mootummaan kun mootummaa ammallee moofoo'ee jiru haarawamee hin jirre ta'uu mootummaan kun mootummaa ammallee fadii Oromoodhaa guutuuf ga'umsa gahaan qabne mootummaan kun mootummaa ammallee ummata dhageeffatee fadii ummataa guutuudhaaf ga'umsa hin qabne mootummaan kun mootummaa gaafii Oromoodhaa ilaammaatti hin deebisin biyyi tun balaa keessaan baane keessa seenuu deemti murruqii badduu keessa seenuu deemti Abiy dandeettiin qabu Lammaan dandeettiin qabu ton dhugaa lafa jirtu jechuudha abootanneenii sumaan taran tun oppiidiyoon durattuu oppiidiyoodha dhiqaa oolaniis hin